Yatana share koodhaati yuutuubaroota biyya keessa fi akkasumas caaltuufaa Muktaar fa'allee yuutuubaroota biyya keessa biraannaagaa isin jechuu barbaada. Dhugaa rabbii dubbachuuf ijoolleen hedduun isaanii maaliif ijoollee biyya keessatti makamni maaliif ijoollee biyyaa wajjin hojjannee maaliif ijoolleen biyya sharing goone maaliif akkatti silaalamuna jedhanii namoonni hedduun isaanii wallahi nagaafatan keessan dhufanii nagaafatan jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جرتوا نجا كيسن في كيسن سنجتة أنا اللي نجا كنت الحمد لله قلت ربي هذا فيديو ناني سني كبدي دفع أكو ما بيك كموتي منا مالف أتي يوتيوبروتا بيا كيسا وجين هندا ليني مالف جر شير سينغوني مالف سنججبي سينه نتو إسان ججبيسا إسان داوتشا جرا إسان مالف سججبي سودني يعني فيديو كيا كان بليس هم رندي تانيتي شير كود عادي مختار فابرانا جاء إسنين جتشو بربادي لكوسة كيا كان أسرام أك إسان فلتاني نابل بلان أمديك أبا إسا وجدو جتشو أبديك أبا إسنين جتشو بربادة وردتوتا كبجمتوتا كيا نموني بيا كيستي يرو نما كركاري جلاني أنما هي نما دبسي beekuu qaba jechuudha. Isaan keessaa namoonni nama tokko yuutuubaroota Itoophiyaa keessaa nama tokkotu gizee tokko qof si qarqaara jedhee nagaafatee beeka jechuudha. Sanama maqaa dha'uun barbaadu yuutuubaroonni biyya keessaa akka ani arguutti viidiyoo kiyya yeroo hundaa ni argan jechuudha. Maaliif namoonni tokko tokko otoo arguu darbaa ijoolleen hedduu keessaan dhufanii na dubbisan jira. Ijoolleen Keeniyaa irraa na dubbisan jira. Ijoolleen biyyoota garaagaraa Dubaay irraa, Kuwait irraa, Bahrain irraa, Qatar irraa, Saudi Arabiyaa irraa ijoolleen irra guddini jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu biyyoota kanarraa bilbilanii na dubbisan jira. Muna maal si gargaaru maa inni wanni si gargaaru yeroo isaan gaafii kana na dhiyeessan gaafiin an isaanii dhiyeessu gaafii takka qofa jechuudha. Gaafiin takkitteen suni mallaqa qofan barbaadu yuutuubiin kee akka guddatu sheer qofa barbaada gaafii kiyya kun jechuudha. Maaliif hojjettan namoonni gaafa duraatirraa ka'umsarraa qabee mallaqaan isin gargaara ijoolleen hedduu kanaan jette qabatamaan naman beekuu naman qaaman arge yuutuubaroota keessaa nama tokkotu na dubbise hin beeka jechuudha. Kanaaf warroonni gaafii akkasii na dhiyeessitan hamma dandeettanitti namoota kanatti sheer gootanii namni ani abdadhullee dhugaa rabbii dubbachuuf yoon dhugaa dubbadhe namni xiqqoo nama gargaaraa jedhee irraa abdii qabu Muktaari jechuudha. Muktaari akka caaltu akka ooshee abdii irraa qaba. Saayidoo jechuudha. Saayidoo namni akka isaallee lafarra hin jiru dhugaa dubbachuu wayyaa beeka. Muktaar lakkoofsa isaa duraanii ni jijjiirame achiin arguu hin dandeenye. Akkasiin jedhaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kana ani lakkoofsa isaanii argadhee isaanii walitti bahee hojjechuu dhabne amma caanirra danda'etti amma wanni ani barbaadu sa'aatii waan ta'eef sa'aatiin kee kun dirqama na guutamu namoonni kun na bira dhaabbachuu qabanii namoonni kun na qarqaaruu qaban akkuma isin jettan akkuma isin na qarqaartanii jettanii akkuma isin na qarqaartanii jettan isaanillee akka na qarqaaran abdii qaba. Namni mootu namarraa waa barataa rakkoon nama muudannillee hin jiru. Namni akkatti taa'een hafu wallahi dhugaa dubbachuu namni waa muudannillee hin jiru jechuudha. Kanaaf isin jechuu barbaada inshallah viidiyoo kiyya kana hamma dandeettanitti biraan nagaa isin jechuu barbaada. Kana fakkaatti viidiyoolee walitti namni gaafa waan tokko argate gaafa namni tokko duuba dhaabate hojii tokko dirqamee hojjechuu danda'a malee akka hojii tokko gammadee jechuudha dhifama. Gammadee gaafa isin jabeessitanii gaafa isin akkuma manna jajjabeessitan kana gaafa kana caalaa na jajjabeessitanii ani humna godhadhe gaafsa mirqaansan viidiyoo tokko jedha bakka garaagaraa deemee viidiyoo hojjechuu nan danda'a. Wanni barbaachisu amma asirratti sa'aatii jechuudha. Sa'aatiin kee baay'ee gadi bu'aadha. Namoonni komadheellee jira garuu immoo dirqama ati nama hunda komachuu hin qabdu. Nama itti himadheellee na qarqaari jedheenillee jira jechuudha. Jechuun gara yuutuubiitii malee gara biraatiin miti.
asirratti amma maanni isin jechuu barbaade buleen kiyya hordoftoota kiyya baay'ee isin jaaladhu baay'ee isin dinqisiifadhu hedduun keessan gara keessatiin dhuftanii baay'ee tokko wallaahi na jajjabeessaa turtan jechuudha. Muna abshirnaa jechaa turtanii koomantii hedduutu jira jechuudha. Wallaahi inshallah isin irraa hojjedha. Koomantii san irratti ani namoota namni tokkollee ka keessa garuu hin jira garuu hedduun isaanii waan koomantii nama gammachiisudha. Humna naa taatanii rabbi humna isin haa ta'u isin jedha. Na jajjabeessitanii ayitooshinaan jettanii na bira dhaabachaa jirtan jechuudha. Rabbi isin bira haa dhaabbatu. Dhaamsi kiyya kanuma dhaamsa baay'een barbaadu dhaamsa ani qabu kanuma. Inshallah rabbi halaafisu waan jabaatte kulliyyuu rabbi nu halaafisu. Isin immoo viidiyoo kana bilis share godhaati. Ummata kana biraan naga ummata Itoophiyaa kana bira ummata Itoophiyaa keessa jiraatanii kana biraan naga sababiin isaallee isinuun beeytan akkuma keessan dhuftanii na kursitanii ilaa intala wayii yuutuubara isiniyyuu mucaa wayii mucattii kana gargaarii jetteeni turte ijoolleen hedduu keessan gaafatanii intala sa mucaa kana lakkoofsa nama kanallee naa kenni jechaanii turte. Lakkoofsa nama sanillee otoo qabdu hin qabu jechaa turte beeka otoo qabu hin qabu jechaa turte. Ilmi namaa kun ati fakkeenyaaf gaafa guddatte nama tokko qarqaarta hin beeytanii miti namni sunillee kabirallee yoo dhufe sirraa waa barata silaaleetiniin waa barate sirraa nuti amma maal duraaf wanta kan beeynu duraaf wanta hojjechuu beeku dhiisati bilbila akkatti qabatan hin beeynu kana ni beeytanii miti. Kanaaf intalli sun jechuudha nama na qarqaara jecha yeroo dura nama lakkoofsa namaa qabudha garuu waa'ee namaa dubbachuun immoo hin barbaachisu. Maaliif kana kaase lakkoofsa namaa ijoolleen ishee beeytu lakkoofsa ibaluu nuu kenni jennaanin ani hin qabu jettee jechuudha otoo qabdu beeka. Kun carraadha namni ka guddatu wallahi billahi carraadha. YouTube guddisuun immoo tuyyu namni yoo nama qabaate gareedhanii garee jaaratanii taraa wal hojjetanii viidiyoo bakka garagaraa deemanii hojjetan baay'ee namatti tola jechuudha. Mirqaansan keessa keetiin mirqaantee hojjettaa isin jechuu barbaada. Kanaaf ani nama tokkollee hin komadhu maaliif hojjetanii nama komachuun hin barbaachisu wallahi namni jiru ofii yeroo ammaa kana fiigaa jireenyi biyya kanaa immoo baay'ee ulfaataadha. Jireenyi biyya Itoophiyaa warroonni biyya hambaa jirtan hin beeytan nuti warri biyya keessa jirru gaafa duraa hin gallu malee jennee maraanni balaa buufnee biyya kana dhufne garuu warra argine jira. Maaliif dhugaallee har'a beeyna jechuudha. Dhugaa nama kennallee dhugaa biyya kanallee amma argite gaafuuf waan tokko gaafuuf argitee fi gaafuuf hin argin garaagarummaa qaba. Biyya ambaa keessatti fakkeenyaaf nuti biyya ambaa tana biyya arabaa tan tuffachaa turra. Hammam isin faayidaa akka qabdu namni hin beeku. Hammam isin nu fayyadde namni tokko hin beeku. Akka mataa kiyyaatti faayidaa guddaa qabdi jedhee yaada biyyootuma arabaa isin namni tuffattan kana. Garuu ilmi namaa kun halkanii guyyaatti deemaa jira gara biyya lafa arabaa kanatti halkanis guyyaas rafeen bula hamma biyya san ga'utti hamma biyya san argutti isin galee kana isin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya anoon isin jechuu barbaadu kanuma na jajjabeessadha kan rabbi jajjabeessu wal bira haa dhaabbannu wal haa qarqaaru wal haa guddifannu. Ka lafaa dhufaa jiru hedduutu jira lafaa dhufaan hedduutu jira YouTube banachuuf hawwii ka qabutu jira. Afaan Amaariffaatiin hojjetama YouTube muncaa wayii afaan Amaariffaatiin YouTube hojjetee gatii gadaanaadhaan shamarran biyyoota Arabaa galanirra guddisaa jiran. Ijoolleen keenya wantoota akkanaa kana hojjechaa jiran. Ijoollee biyya Arabaatirraa dhufte ammallee kaatee biyya Arabaatti. Mucaan suni afaan Amaariffaan hojjeta gatii gadaanaadhaan gurguree deemee wajjin hojjete bakka guddaan isaan ga'aa jira. Keenya immoo sangodhaan jiru. Keenya immoo wal waanyuu wal tuffachuu. Ati akkuma namni bifa kana hin jira miti bifa bareeda fokkataan hin jira. Haaya ati fokkataadha jedhee wal bira darbaa biti. Ijoollee Oromoo keessatti wantoota akkasiitu jira. Ani namni YouTuberoota keessaa dinqisiifadhu ijoollee Yaman sirriitti dinqisiifadha. Hedduu dinqisiifadha. Baay'ee si jaaladha ijoollee Yaman nu ijabante waan taateef. Ka'umsi keenya immoo Saa'idoodha jechuudha. Namoota hundumaa keessayyuu namni dinqisiifadhu Saa'idoodha. Muktaari maaliif namoota hedduutu jira.
maaliif hoo jettan namni nama hin tuffanne amma ijoolleen kun ana akka beekutti nama hin tuffatan. Ijoolleen hedduun sagalee gaafa qabduuf dafanii siin deebisan si tuffatan. Fakkeenyaaf Sa'idoon tokkoffaa ilma namaa gabaabaa dheeraa bareedaa hin jedhu wallaahi billaahi jechuudha. Si deebisa. Sakindii takkitii tana namaan taane Muktaaris argee jira si deebisa. Yeroo biyyaan baa jiru bilbila isaa qabaan ture dhugaa rabbii dubbachuuf garuu amma bilbila isaa hin qabu. Akkas ture kana isinii barbaaddoota kabajamtoota kiyyaa nama tuffachuurra oo tuffatte fakkeenyaaf ati namni tokko gaafsi dubbise gaafsi nama san dubbifte namni san qalbiin isaa hin gammadde gaarii namaati namni sun siin jedha gaaf nama tuffatte gaafa jette hin ta'u maaliif ree siifuu hin ta'u. Akkas isin jechuu barbaada inshallah viidiyoo ta'an walitti deebinutti lakkoofsa kiyya asirraa fudhati warroon yuutubaroonni kun akka viidiyoo kee share na godhan akkana dubbisanii jedhan abdii irraa qaba isin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum warahmatullahi